jirtanii maatiiwwan kiyya fayyaana gara alhamdulillah rabbil alamin ar'amaan nu qabattee ufti jechuudha keessanii oolu ar'a guys ar'a akbara wayiiti rabbi akbara wayiiti haga umaa caqasaa hin caqastanii maaliif maatiiwwan kiyya isin waliin diskasi maqo'uuf waan jiru jechuun kuni jechuun bakka jireenya kiyya irratti maal isin fakkaate amma obboleessa kiyya amma yoo addatti wanni kun wanni isatti himuu barbaachisu beekte ta'us ta'uu baatus garuu ani beeku ani wallaahi kana mee ilaala hundi keenya yaada keessatti ilaala maal isin fakkaate obboleessi kiyya jechuun obboleessi kiyya kuni yoo akkanumatti anumaafiin waliin teenneetiin waa itti muta'e natti aarawetanii nana rukutullee danda'an beekamu amma kaameera irratti waa sitti himaa waadaa naa galii maatii kiyya irratti si hin tuqu wanni takka rakkoon hin jiru waan feeti natti himinaan haa jedhu akkasitti walumaan caqaftanii itti bilbilee hin dhufanaan jee insha Allah amma dhufaa jira garuu jechuun laaltanii mee kun wanta du'aayillee barbaachisu wanta baay'ee qorannallee barbaachisu wanta bakka sirriitti xiinxallaa guddaa barbaachisu akkam jechuun hin ulfaatamee hundaafuu obboleessi kiyya amma hin dhufaa wanni haa ta'u hin dhufaa balballi alaa sagalee qabaa hin dhufaa bakka amma isuma biratti hundumaa kiyyoo علي جرى جبت فيان كيسن كم زنت كم بسلام اللي دلجي زنت ايش علي نما هو فكروا بعتبروا ما الاسلام نجوا فشلنا انت كان طول عمره زنت يا كم ربنا عليك ما بقى يكون وان كيلويت اقم ايه سيبر بالك يا ولا سيبر بادا ايجونا علي وبا ربي سيبر فولمانو فولمانو باي مركاله قبل جمعت سرا مولا تكيا كنت ميغاش كيا كاميرا كاي ونسي وسجوا كاميرا كاي راكونا ችግር አንድ ነው ይጉርባ ወልቀበቱ አንድ ናቸው ነቱ ነው አይላዩ ዋን ከደፈቹ ካይት ማለት ወንተ አንሲመር ያቁፈል አደቴት ቶሲ መር ኤዲንዴ ነደበረል ሊጥቆ ይወኑሌ ነጃ ነደበረል ናሎሉሌ ዳንዴታ አማ ዋዳና ጋይ ወንነ አንሲት ሙኩን ወንነ ኤሌተ ሲሂኒ ሎሉ ኩኖ ካሜራ ከነከሰ አንደቤቱ ኢሳኒስ ማዋንተ ዋዳና ጋይሽ سامي بود والله ولا جر ولا ما تقام سامي بود ولا جر أفانك يرى الليل أفانك يرى الليل أسر رأس بليس ولا يكون سلاك هيك ما نفيدني وما هيك تيمتي أنا ميو يوتا إيشين تأيو أفيسنا فا سبود مي أنك والله مي أنك أنا لقي يبدا وان تان سنجري سيدي ونا يدا وتوني كان كنارا سورة ونمان تاني يون تاج أنا سيناتها يعني سينتو بعدو دعوتو مكيتيفو ون أتجتنا تاتي يون أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم تبتو تافي دعوتو تكين أم أبدو ديفين فيجرا ويا رامي واني بالي فكنا نام تنبيه وانا كم اسمي هارو أنا اللي هارو ما وما تكونين راب وقبل ينجرو ون أم بيكول ينجرو ما وان جانج أمي جل رب خير متى سجلو خير متى أبو إما لمي والمان كتفوف نتا. قالوا عربي فنرى بلتين أنا قلت أوف بربادك. جيجونا فانا ربان تجاري مان تينا ربنا رفني بر نوتي المسلم أخو المسلم جني ما نوتي مسلمني وبولي مسلماتي كانوا أنت نوتي أفانا ربا إرد لندي مالي أفانا ربا حرام دي جيجو بربادة. كيا ولا سيريس وهذا قالت متي وما أقول إنجلو أنا ما أقول أني واني سينا تينا بيزي تقول تقول نندي تنجلو سينجا شو بربادة تقول أقول هذا كيا ما لني ما قلنا تفكر تجنك لي ما لك كم كيا جنك أنتم بشان جنك أنت إيش كيا على نامفو كوريك وانا
Kiyya caqas kamaa akkana taasisaa. Dhagaadhaa barbaadu daawwattoonni illee dhaga'u jira wanti inni. Magaaliidhaan nama yaadu nama barumsaa guddaa qabu kana waan ta'eef akka gaafsi argina kaasee baay'ee jaalala keessa biyya seentee gabaabaa keessatti akka maatii waliin dhufee waan tokko barbaada. Sodaa yoo arganne isin sheer ma godhaa jedhaa subscribe share like ma godhaa. Waan kana gamatti qabdaas barbaadu suuraalee isin jechuun suuraa kan kee waan nama keessa online kana irratti baay'ee. Online ubbaa hojjechu warraan si arge maal godhu suuraas gaafataa jiru. Meeshaalee waliin dhufnee biyyoota kana keessatti firiidhaan akka dalannu. Alaa miti. Waan tokko kanaan jettu obboleessa keellee maayistii abbaa keellee baala keellee toota keellee nama hundayyuu maayistii akka waan tokko naan jaanii waan tolchee namoota taate ani yeroo gabaabaa keessatti maatiin kiyya maatii keetti akka fakkaatu godhaa waan kanarratti deebisaa sirraa eegaa isin jedha. Sagaleen kana. Kamaalitti silaa maali kun jechuun amma akka sagalee isaa dhaguun beektaa akkana fakkaatu nama si jaalatu jedhee fakkaata. Kiyya naan hin loliin jedheetiniin waadaan agarteetiniin jirta. Shumbar kun uumamaan wanti nuuf hin miti uumamaan martuu barbaadu garuma daawwattoonni keellee barbaadan uumaan illee barbaadu kanarratti ati ofitti amantummaa qabaannaa wanti ani si loluuf maaf jirette. Amma kiyya waa tokko beekte. Ani jechuun namni kun oonlaayin irraa jechuun natti ulfaate beekte ani qaata noqqasu jammaree amma turee jira garuu jechuun annama kana amanuu natti ulfaate beekte wanta oonlaayin kunillee hagam umriillee akka qabu hagamii akka wanta gaariillee ta'e beeku. Har'a ammoo yoo sirratti ta'e inni illee caqasa waan ta'eef wanna jee waadaa naa gale. Wanti sagalee ati naa ergite kana hoo ugama nama dhugaa ati taate jedhee hoo ati nama dhugaa taate sagalee kee kan oonlaayinii daawwattoota namni shanis na daawwata. Shananuu san adeemsisuu jedhee obboleessi kiyya namni kuma shanii dhaga'uu eeyyannaan jedhe jennaan achumaan wanni irraa salphatu tokko hin jiru maqaa kee dhawu jedheen anuun dhawu jedheen maqaa kee maaliif maqaa kee odoo maqaa go'atiin maqaa si dhawu jedheen maqaa go'atiin maqaa si dhawu waan saniin gara alaa obboleessi kiyya daawwattoota kiyya waliin baqaa kana argitellee iddoo nu sadiinu jirurraa mitiire oonlaayin namarraan arge oonlaayin kana jechuun ati hin jirta ani hin jiru daawwattoonni kiyyaan jiranii miti bakka biraa guriyyuu nan agarre innaa waan ta'eef ishi jedhu uummata akka rakkoon takka hin jirtu naan jedhe innaa ishi imana haasaa ani osoma sitti yoo hima jiru takka ati kun rakkoollee yeroo mara si argatullee hin danda'u jiddumaan immoo wanti sun jidduu sanii dhufnaan illee na dabbareetu hin jedhe maal go'a amma kun wanna dhuunfaa kiyyaati itti haasaa ka jedhu saniif aareetiin dhiisee innaa waan akkana kana qaatanaan ja'a ani garuu amanuu hin dandeenye jechuun ani amanuu hin dandeenye maali garuu jechuun waa tokko man amanu waa tokko 100% hin amanu maali noon 100% hin amantanaan jettu sun qarshiif nan barbaadu innuu biyya guddatti keessa jira jarman jira akkasii miti bara jarman biyya guddattee miti biyya guddatte keessa jiraatee namoota meeqatu biyya guddatti tana keessa biyyuma silaa namni gurra isii san akka gurra harree ol fageessu gurri harree guddinni hawwii kana keessa ta'anii biyya guddinni isii maqaan isii akka nagaa kana keessa ta'anii namni waan godhanne meeqatu jira. Asanitti illee inni kun nama qabeenyaaf na barbaadu miti nama akkanumaan jaalala nama dhugaatii jechuu barbaade jaalala dhugaatiif na barbaadu leetteen amaniin kana daawwattoonni keenya isinillee koomentii keessan isinirraa barbaadna wanti kun nama dhugaadhaan isii barbaadu moo nama qabeenya isiitiif isii barbaadu moo nama bultiif isii barbaadu kana koomentii jala nu barreessa kanarraa waan hafeen immoo akka sagalee isaa irraa dhaguutti jechuun yoo isaatiif inni walii galta yeroo gabaabaa keessatti akka waan jaarsummaa ergatee fuudhee biyya san si geessu hedduu fakkaata. Yoo san ka godhu taate akka tokkotti nama dhugaadhaati nama dhugaadhaan si jaalatee nama jaalala kan kee qabu jennee amanna. Kana daawwattoonni kennallee waan kana nu gargaaranii akka nu cinaa dhaabbatan gamanumaan isaan affeeraa mabruuk siin jechuu barbaada kanarratti immoo. Mabruuk jettee Allah baarkii iyyan teekiyuu maas fakkaate kiyya maaliin marii go'anii ajaa'ibu jedhu. Dhuufuun mariin dhuufanii ajooftu. Ajooftu jedhan. Atillee nan dhaalattu. Maatilleen immoo hadaraa guddaa sitti na kennee jira. Waggaa meeqa silaanii? Akkam? Umriin isaa waggaa meeqa? Maali? Jechuun waan akka kaanii jaarsa taa'aa jedhe jechuun suuraan si bira jira. Naan ergine suuraa.
Echaan maal beeketni ergi jaarreessa ergi leeroje ni malaa'ime erga ammoo daawwattoota keenya suuraa isaallee finnee waan kana murteessuun ni ulfaata suuraa isaallee fiddee suuraa isaa laallee akkasii waan tokko jechuu dandeenya as dura fuudheera bultii qaba. Washaan kana qoranne gaayisaan kana inuu qoranne inuu yaadanne waan ati yaadatte edaawwanni tokkonna maatii ofii faamilii ofiitiin ga'aniif waan kana qorata jechuudha. Ani hundi kanaan qoranne please. Kuni irra deebitee gadi fageennaan nama kana lakki nama sii ta'u jennee itti si oofurra gadi fageennaan waan amma siin jedhe kana bultii nama fuudhee bultii qabu yoo ta'e nama deebi'ee immoo hin fuune yoo ta'e waa hedduun namicha kanarraa qoratu qabdu waa baay'eetu jeefe. Kana waan ta'eef sirri kana yeroo gabaabaa keessa itti jabaadhu daawwattoota keenya. Anonna fe'ii wanna kee baay'ee hin fe'ii hin qabneefi ani na caqacaquma kana na guddifnaan malee jechuun ani ati maatii qabdaa hin qabdu jedhee hin gaafanne even ani biyyi keetu eessaa jedheetini hin gaafanne uma fe'illee yoo ta'e biyya gaafatuun hin jiraamti garuu awwanti takka immoo obboleessa kee haa caqasu daawwattoonni keenya haa caqasu wanta akka rakkoo hin jiru hojii yoo rakkoo inumaayyuu suuraa isallee booda inshaallah honaa erga gabbaafna maaliif yoo istirii isaa namni hoo beeke himuu danda'a beekte wanti kun gaarii oo suuraa kiyya amma ka amanuu danda'u suuraa kiyyas gadhiisi oo inni naan jedhe xiqqoo amanuu danda'a maaliif si fakkaata jechuun namni kaa istirii gaarii hin qabne eessamiire. Innaa kana waan ta'eef daawwattoota keenya kabajamoo isin bakka jirtanii share like subscribe gochuun jajjabeessaa yaada kanarratti jajjabeeffamuu qabdi namoonni akkuma jechuun namni ija garaagaraatiin akkuma bifti namaa garaagaraa sammuu namaa garaagaraa waa yaada garaagaraa arguu dandeettanii yaada kanarratti amma yaadni kun kaan qofti kophaa kiyya taa'ee murteessuu danda'u miti walumaan murteessinaa walumaan qixxee murtaa'aa isin video keenya share like subscribe gochuun namoota hedduuf daddabarsaadha akka namoota hedduu bira ga'u wanti kun fuuldurri isaa garamitti akka deemu eessatti akka nuti caafii dhageenye malee waan isaa walirraa qaban wani nurraa beennu hin jiru kanallee nutti himtu ta'a jechuudha. Kiyyaa dhugaa bineens waa tokko agarre afaanii haasa'u afaanii as ani bar namni tokko asirratti riikardii naa goone barreessillee ukkunima waan agarruuf jechu waan nama waayilii kiyya narraa fuuteetti hin ilaaltu ani icciti biraa hin qabu. Iccitiin kiyya kam sirriitti biqan. An akka dhabeetti immoo ani iftoomina haga qabu na biqan. Irraa kan waan ta'eef daawwattoota keenyaa naannolee eeguu dhufne yeroo gabaabaa as waliin haasaa eegallee maalinaan jetti kana fuuldura isaa yeroo akka jedhamu kanaan akka amma haasamu kanaan kan itti deemanii walii galan taate isin du'aa godhaa fi mabruuk jedhanii rabbi walii isaan haa galchuun dullee ka barbaadu wanti akka obboleessaati ka fedhuu fi ka barbaadus kanumaa fi kana qofaa jabaadhaatii isin warroonni nu laaltan daawwattoonni keenya jechuudha warroonni nu taataatan warroonni nu hordoftan koomentiilee garaagaraa nu barreessaa yoo akkam carraa dhabdanii carraa viidiyoo laaltanii fixullee dhabdan laayik godhii koomentii barreessi bira nuuf isin komannu kana caala kana waan ta'eef waan achirraa fe'in immoo ofii osoo viidiyoo keenya argitu akkana gootee bira wal tarte baay'ee wal komanna dhugaa walitti himuuf jechuudha. Kana waan ta'eef nu jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa isin jennaa fayyaa ta'aa rabbi bakka jirtan nagaa isinitti haa ta'u.